Alkanidam Radeben Samin Baha Giddu-galeessaa gootummaatti gara ifa guyyaatti jijjiiramee jira. Ho'iinsaawwan samii fi lafa raasan kunniin agarsiisa filmii waraanaa osoo hin taane madaallii ji'oopolitiksii addunyaa yeroodhumaaf kan garagalchan turan. Halkan walakkaa Jiddugalli Ajaja Waraana Ameerikaa Hulaa Hormuz keessatti dhiibbaa Iraan uumaa jirtu cabsuu fi daldala addunyaa bilisa baasuuf jecha haleellaa qilleensaa madaallii hin qabne dachee Iraan irratti roobse. Faallaa kana Eegduun Warraaqsa Iiraan tarkaanfii seenaa keessatti addunyaa naasisee kan sarara diimaa Ameerikaa fi biyyoota Arabaa guutummaatti cabsee fudhate. Iraan buufataalee waraanaa Ameerikaa Kuweet, Aarii fi Qaatar keessa jiran dabalatee CENTCOM Patriot barbadeessitee jirti. Yeroo kana argu miidiyaan seenan akka gabaasetti Tiraamp Aariidhaan minjaala isaa reebee Iraanonni kun maraatota jechuun iyyee balana isaa qindeeffannee jirra. Maddeen Waashingtan irraa ba'an keessattuu gabaasni dubbii iccitii qondaaltota Ameerikaa saaxilee Axios CENTCOM waraana ifaa fi yeroo isaa hin beekamneef qophii xumuruu isaa ifa godhanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa har'aa Kamisa Adoolessa 9 2026 Iraan of haaromsuun jeneraalota haaraa fi muratootaan ramaddee buufataalee Ameerikaa barbadeessuuf akeekkachiisa dhumaa labsitee jirti. Balanaan ni dhageessu. Har'a gaaffiin guddaan sammuu xiinxaltoota siyaasaa fi dinagdee addunyaa qoraa jiru tokko ifa ba'ee jira. Maaliif Iraan qoqqobbii boba'aa pireezidaantii Tiraamp waraqaa irratti labsu caalaa uggura galaanaa Ameerikaan bishaan irratti gootu sodaatti. Iccitii isaa yoo haga xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashamaar qafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Alkanidam Radeben Samin Baha Giddu-galeessaa gootummaatti gara ifa guyyaatti jijjiirame. Ho'iinsaawwan samii fi lafa raasan kunniin agarsiisa filmii waraanaa osoo hin taane madaallii ji'oopolitiksii addunyaa yeroodhumaaf kan garagalchan turan. Dhukaasni kun morkii afaanii fi sodaa dippiloomaasii irra darbee waraana kallattii addunyaa bara baraan sodaachaa turte sanaaf qabatamaan hulaabanii jira. Mee dhugaa walxaxaa ibsa waraana Ameerikaa fi Iraan akkasumas aarii masaraa White House keessaa dho'e kanaan ija ogeessaatiin gadi fageenyaan xiinxallu. Jalqabaa gochi kun eessaa akka ka'e haa ilaallu. Halkan walakkaa Jiddugalli Ajaja Waraana Ameerikaa Hulaa Hormuz keessatti dhiibbaa Iraan uumaa jirtu cabsuu fi daldala addunyaa bilisa baasuuf jecha haleellaa qilleensaa madaallii hin qabne dachee Iraan irratti roobse. Xiyyaaronnii fi misaa'ilonni Ameerikaa qarqara galaana Iraan keessattuu magaalota tarsiimawaa Baandar Abbaasii fi Siriikiin bobeessan humnoonni Ameerikaa teekinooloojii fi dandeettii qilleensaa isaaniitiin of tuuluudhaan kellaa ittisa Iraan tarsaasanii seenuun miidhaa guddaa geessisanii jiru. Hayyoon Waashingtan as keessatti tokko ture. Karaan hin jilbeenfachiifne Hulaa Hormuz humnaan banannaa kan jedhudha. Ameerikaan hanga daldalli galaana nagaa argatutti dhukaasa kana hin dhaabnu jechuun labsitee jirti. Garuu dhugaan waraanaa yaadarimee waraqaa irraa adda. Iraan akkuma biyyoota Baha Giddu-galeessaa biroo haleellaan yeroo irra ga'u kan jilbeenfattu yookaan baqattu hin taane. Faallaa kana Eegduun Warraaqsa Iiraan tarkaanfii seenaa keessatti addunyaa naasisee kan sarara diimaa Ameerikaa fi biyyoota Arabaa guutummaatti cabsee fudhate. Iraan misaayilaa fi dirooniiwwan ishee gara doonii Ameerikaatti osoo hin taane kallattiin gara buufataalee waraana Ameerikaa warra biyyoota Arabaa keessatti argamanitti harcaafte. Kun ji'oopolitiksii keessatti waraana sadarkaa olaanaatti guddifamuu isaadha. Mee bakka Iraan rukuttee kanaa haa xiinxallu. Iraan buufataalee waraanaa Ameerikaa gurguddoo lama kan Kuweeyit keessa jiran Ariif Jaanii fi Alii Al-Salem akkasumas buufataalee Baahireen keessa jiran Al-Jufeerii fi Sheekiisaa guutummaatti daara gootee jirti. Kana qofas miti kuusaa boba'aa waraana Ameerikaa kan Baahireen keessa jiruu fi wiirtuu akeekkachiisa duraa Qaatar keessa jiru irratti haleellaa jabaa raawwattee jirti. Baahireenii fi Kuweet halkan guutuu sagalee akeekkachiisaa waraanaa fi dho'iinsa misaayila ittisaa Paatiriyootiitiin yeroo raafaman dhugaan dhooftuun tokko ifa ba'ee jira. Iraan biyyoota Arabaa kanaaf ergaa ifaatee dabarsitee jirti. Yoo dacheen kiyyaa bobbee dacheen keessan uffata diinaaf dha'oo waan ta'eef isinis ni bobaatu. Iraan kana gochuu isheetiin Ameerikaa qofa osoo hin taane biyyoota galoo galaana Arabaa warra buufata kireessan guutummaatti waraana kallattii keessaa galchitee jirti. Tarkaanfiin kun xiinsammuu hooggantoota Ameerikaa irratti dhiibbaa uumee jira. Oduun miidiyaalee irraa miliqee ba'e. Haala pireezidaant Doonaald Tiraamp keessa galee sirriitti nama hubachiisa.
Tiraamp inni dhiibbaa ammaataa fayyadamee Iraaniin torbee muraasa keessatti akka harka kennattu eegaa ture. Yeroo buufanni isaa Kuweet keessatti boba'u arguun ariidhaan maraachuuf cinaagee ture. Miidiyaan CNN akka gabaasetti Tiraamp dallansuudhaan minjaala isaa reebee Iraanonni maraatota jechuun iyyate. Akkasumas kanaan booda Iraan waliin matumaa hin mari'annu jechuun dursii dippiloomaasii cufuusaa labse. Garuu ija ogeessaatiin yeroo madaalamu aariin Tiraamp kun aarii gootummaa osoo hin taane aarii kufaatiiti. Ameerikaan nuti rukunnee deebinaa isaan deebii kennuu hin danda'an jechuun yaaddee turte. Garuu misaalonni Iraan kellaa Patriot cabsanii buufata Ameerikaa yeroo dhoosan of tuulummaan Peentaagoon daaratee jira. Gama Iraaniitiin ammoo pireezidaantiin paarlaamaa Iraan Muhammad Baaqir Qaalibaaf haasaa madaallii waraanaa kanaa jijjiiruu tokko dubbate. Hulaan Hormuz doorsisa Ameerikaatiin matumaa hin banamu, kan banamu eeyyamaa fi haala Iraan mijeessituu qofaani. Kuni kan agarsiisu Iraan waraana hangamiiyyuu keessa yoo seente hiika dinagdee addunyaa kan ta'e Hulaa Hormuz akka kaardii olaanaatti fayyadamuu ishee hin dhiistu. Yoo barbaadan dachee kiyyaa rukutaa, garuu hulaan kun kiyyaa, dinagdeen addunyaa harka kiyya jira jechuun Waashingitaniif qormaata guddaa lafa keessa jirti. Haala kana keessatti warri dhiphinaa fi hiraarsa hamaa keessa galan biyyooti Arabaa, Kuweet, Baahireenii fi Qaatar biyyoonni kunniin waggootaaf buufata Ameerikaa of keessatti ijaaruun Iraan irraa eegumsa argannaa jechuun yaadaa turan. Har'a garuu dhugaan jiru faallaatii. Buufata Ameerikaa of keessaa qabaachuun isaanii mataan isaa sababa misaayilonni Iraan akka isaanitti rooban taasisee jira. Dacheen isaanii dirree waraanaa biyyoota gurguddoo ta'ee jira. Kuweetii fi Baahireen misaayila Iraan ofirraa qolachaa jirra jechuun ibsa yeroo baasan sodaanonni isaanii keessa jiru boruu waraanni kun yoo ammaate nuti maal taana kan jedhudha. Walumaa galatti dhugaan taate kana keessaa mul'atu madaallii waraanaa jaarraa 21ffaa haaraa nu barsiisa. Waraanarraa qawwee tokko dhukaasanii of duuba deebi'u miti. Ameerikaan Iraaniin lamsheessuuf halkan walakkaa yeroo aleeltuun Iraan ammoo buufataalee Ameerikaa warra biyyoota Arabaa keessa jiran hundaa barbadeessuun waraana kana gara waraana naannawaa guutuutti bal'istee jirti. Tiraamp minjaala reebuudhaan waraana kana mo'achuu hin danda'u. Iraan gara kuteessa ta'uudhaan Hulaa Hormuz qabattee Waashingitanii fi hooggantoota galoo galaana Arabaa qabrii waraana xumura hin qabne keessaa galchitee jirti. Guyyoonni itti aanan addunyaaf murteessoodha. Ameerikaan aarii isheetiin gootummaa Iraan irratti waraana bantimoo Iraan buufataalee Ameerikaa dachee Arabaarraa gootummaa taxoofti. Addunyaan qarqara layyaarra dhaabbattee bakka waraanaa kana hafuura sodaan daawwachaa jirti. Waraanni Ameerikaa fi Iraan gidduutti deemaa jiru amma dhimma nuukileeraa fi misaayilarra darbee ulaa dhiiga dinagdee addunyaa Hulaa Hormuz gootummaatti to'achuu irratti xiyyeeffateera. Jiddugaleessi Baha waraqaa dippiloomaasii sobaa caccabsee gootummaatti gara dirree waraanaa ifaa fi isa dhumaatti ce'aa jira. Maddeen Waashingitan irraa ba'an keessattuu gabaasni dubbii iccitii qondaaltota Ameerikaa saaxilee Axios Peentaagoon waraana ifaa fi yeroo isaa hin beekamneef qophii xumuruu isaa ifa godhanii jiru. Qondaalli Ameerikaa tokko ifatti akka dubbatetti waraanni kun guyyaa tokko, torban tokko yookiin ji'a tokko fudhachuu danda'a. Kun hundi kan murtaa'u tarkaanfii Iraan fuulduratti fudhattu irrattidha. Ameerikaan xiqqoo isaan qaanessinaa akka nuti hin qaanofne akka hubataniif jechuun waraana kana akka adabbii fi dirqisiisuutti fayyadamuu barbaaddi. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu guyyoota 60f mallattaa'ee ture sun guutummaatti fashalaa'ee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp erga Iraan dooniiwwan daldalaa 3 Hulaa Hormuz keessatti rukuttee booda waliigaltichi xumurameera jechuun ifatti labse. Tarkaanfii kana hordofuun Ameerikaan seenaa waraanaa kana keessatti yeroo jalqabaatiif bu'uuraalee misoomaa dabalatee deebistee boombii roobsitee jirti. Iraan ammoo callistee hin teenye hatattamaan buufataalee Ameerikaa kanneen Kuweet fi Baahireen keessa jiran irratti misaayila furguggisuun deebii lafee cabsuun kennitee jirti. Tiraamp gama tokkoon waraana oofaa gama kaaniin ammoo xiyyaara pireezidaantummaarra taa'ee hooggantoonni Iraan ammaan tana naaf bilbilanii jiru. Waliigaltee uumuu barbaadu jechuun ololaa jira. Garuu itti buufuun waliigaltee sana ni kabaju jedhee hin amanu isaan xiqqoo maraatoodha jechuun arrabsoo fi shakkii isaa ibsee Iraan garuu bilbiluu ishee guutummaatti mirkaneessine. Kunis Tiraamp waraana mo'achuu dadhabee waraana sammuu fayyadamaa jiraachuu akeeka. Wanti uummanni addunyaa sirriitti barachuu fi hubachuu qabu waldhabdeen kun maaliif akka deebi'ee dho'edha? Waliigalteen Islaamabaad maaliif diigame? Tokkoffaa Ameerikaan Hulaa Hormuz keessaa dooniiwwan daldalaa yeroo ooftu eeyyama Iraan malee karaa kibbaa qarqara Omaan akka darban qajeelchuun birmadummaa Iraan cabsiteetti. Lammaffaan ammoo xiinxaltoonni Ameerikaa ofii isaaniitti akka amananitti Iraan waliigaltee kanaan dinagdeedhaan bu'aa tokkollee hin arganne. Baankonni addunyaa sodaa Ameerikaatiin Iraan wajjin hojjechuu didan maallaqni Iraan inni uggurame hin lakkifamne. Kun immoo hooggantoota Iraan warra jajjaboo aarsee jira. Ameerikaan nu gowwoomsiteetti nagaan sobaa kun dinagdee keenya hin furree deebinee waraana banuu qabnaa murtii jedhuutti isaan geesse.
Kanaanis ittaanaan pireezidaantii J.D. Vance ifatti ba'ee Iraan filannoo lama qabdi Hulaa Hormuz banuu yookaan halkanii fi guyyaa waraana Ameerikaatiin aanamaa jiraachuun hanga hulaa kana bananiitiin waraanni kun hin dhaabbatu jechuun labsee jira. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa Har'aa Kamisa Adoolessa 9 2026 addunyaan dhugaa nama ajaa'ibu tokko ijaan argiteetti. Iraan isheen warri dhiyaa hoggansa dhabdeetti diigamteetti jechuun salphisan of haaromsitee jeneraalota haaraa fi muratootaan ramaddee buufataalee Ameerikaa barbadeessuuf akeekkachiisa dhumaa labsitee jirti. Tiraamp misaayila Iraan finneerra jechuun yeroo miidiyaatti dhaadatu. Iraan ammoo kottaa qubni keenya ammayyuu furtuurra jira jechuun buufataalee Ameerikaa barbadeessaa jirti. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibu ammoo ibsaa Eegduun Warraaqsa Har'a kennedha. Yoo Ameerikaan dogoggora xiqqoo raawwattee deebiin keenya inni itti aanu buufataalee Ameerikaa warra naannoo kana jiran hundaa kan dabalatu ta'a jedhanii labsan. Kuni Qaatar, Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates guutummaatti zoonii du'aa akka ta'an kan akeekkachiisudha. Mee amma gara iccitii keessoo Iraan isaa warri dhiyaa mo'anneerra jechuun abjootanitti haa deebinu. Waraana dheekkamsa seenaa jedhame Quraana 28 labsame keessatti Ameerikaa fi Israa'el Ayatollah Ali Khamenei fi jeneraalota gurguddoo yeroo ajjeesan mataa bofaa kunneerraa sararii humna eegduu guutummaatti laamsheerra jechuun addunyaatti dhaadachaa turan. Garuu har'a dhugaan dachee Iraan irratti mul'ate haguuggii sobaa isaanii guutummaatti salphisee jira. Iraan akkamitti of haaromsite? Ameerikaan Eegduun Warraaqsaa madaa'eera. Caasaan isaanii diigameera jetti. Garuu waraanni ammayyaawaa nama tokko irratti kan hundaa'u miti. Iraan sirna waraanaa of danda'e hundeeffamee ijaarrattee jirti. Yeroo jeneraaloti duraanii du'an qaawwaan goyin uumamne dhaloota haaraa fi jeneraalota muuxannoo qaban kanneen aarii fi murannoodhaan boba'an to'atattamaan bakka bu'ee jira. Qofaan Jeneraal Ahmed Waayidiidha. Namichi waraana dippiloomaasii fi basaasummaa sirriitti beeku kun amma giddugala murtii Eegduu Warraaqsaa Islaamaa Iraan to'atee jira. Inni kaameraa dura hin ba'u garuu ajajni isaa Hulaa Hormuz cufsiisee buufataalee Ameerikaa ibiddaan niqa. Lammaffaan Jeneraal Ali Ozmayi. Erga tankii Siriin ajjeefame booda Ozmayin humna galaanaa Eegduu Warraaqsaa Islaamaa Iraan guutummaatti to'atee jira. Inni Hulaa Hormuzii fi daangaa bishaanii sirriitti beeka. Inni dooniiwwan kanniisa sibiilaa fi diroonota bishaan jalaa qindeessuun Ameerikaa dhiphisaa jira. Sadaffaan Jeneraal Sayyid Majid Musaawi. Humna qilleensaa fi hawaa kan kanaan dura Ajizaad hoogganaa ture sana amma Musaawiitu dhuunfatee jira. Inni misaayila lafa jalaa fi diroonota of ajjeesoo haala haaraan qindeessaa bakka kuusaa fi iddoo dhukaasaa jijjiiree Ameerikaa burjaajessaa jira. Ameerikaan Iraan dhiphatteetti eegumsi ishee cabee jira jettus dhugaan jiru garuu Iraan rakkoo irraa barattee sirna ishee caalaatti sibiila gootee jirti. Basaasummaan Ameerikaa Iraan Hulaa Hormuz cufuun ishee mallattoo dadhabinaati jechuun of jajjabeessuuf yaala. Garuu hayyoonni warra dhiyaa dhugaa kana baranii dhiisan. Iraan Hulaa Hormuz itti fayyadamtee daldala addunyaa yeroo huutu. Tiraamp mootummaa kuffisa jedhee waraana bane sana har'a ofiisaatiifuu madaallii waraanaa dhabee muddama keessa jira. Addunyaan yeroo baay'ee waraana yeroo jedhamu xiyyaara samiirraa boombii roobsu yookaan taankii lafarra deemu qofaa ija sammuutiin ilaalti. Garuu waraanni ammayyaawaa inni dhugaanii fi lafee dugdaa biyya tokko cabsuu danda'u waraana qawwee osoo hin taane waraana dinagdee fi dhiibbaa galaanaati. Ragaafin guddaan sammuu xiinxaltoota siyaasaa fi dinagdee addunyaa qoraa jiru tokko ifa bee jira. Maaliif Iraan qoqqobbii boba'aa pireezidaantii Tiraamp waraqaa irratti labsu caalaa bu'uura galaanaa Ameerikaan bishaan irratti gootu sodaatti. Iccitiin gaaffii kana ogeessummaa, obsaa fi seenaa waggoota 40 Iraan of keessaa qaba. Mee dhugaadhaa fi sammuu namaa dammaqsuu kana gadi fageenyaan ilaallu. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraaniin boba'aa ishee akka hin gurgurre dhorkeen dinagdee ishee laamsessa jechuun waraqaa irratti yeroo mallatteessu Teheraan keessatti namni na'uu yookaan dhiphatu hin jiru. Sababiin isaa Iraan dhimma qoqqobbii waraqaa kana cabsuu irratti addunyaa kanarraa piroofeesara taatee jirti. Iraan dooniiwwan gaaddiddoo yookaan dooniiwwan dhokatoo jedhamu kanneen sirna hordoffii saatalaayitii GPS ofirraa cufanii alaabaa biyyoota biraa fannifatanii dukkana keessaa boba'aa guuran dhibbaan lakkaa'aman qabdi. Dooniiwwan kunneen bishaanota addunyaa keessa dhoksaatti qaxxaamuruun warshaalee boba'aa calalan kanneen dhuunfaa Chaayinaa warra seera Ameerikaa hin sodaanneef boba'aa dhiyeessu. Kanaafuu Tiraamp eeyyama boba'aa Iraan gurgurachuu haqeera yeroo jedhu Iraaniif kun tapha beektuu irra deebuudha. Garuu wanti Iraaniin dhugumatti qoruu fi madaallii waraanaa jijjiiruun uggura galaanaadha. Qoqqobbiin waraqaarraa doonii dhokachuu dandeessisa. Uggurri galaanaa garuu doonii waraanaa Ameerikaa misaayilaa fi raadariin hidhattee kallattiin hulaa buufata Iraan dura dhaabuu jechuudha. Dabala darbee keessaa yeroo Ameerikaan uggura kana Hulaa Hormuzitti goote Iraan boba'aa ishee dhiigaa dinagdee ta'e sana bishaan irraan baasuu guutummaatti dadhabdee turte.
Naadir Sayras Itam ogeessii gabaa Inerjii fi Giddugaleessaa akka ibsetti madooniin waraana Ameerikaa bishaan irra hin dhaabbannetti waraqaan eeyyamaa qusuun fakkiisii qofadha. Iraan bobaa ishee gurguruun dhaabdu garuu gurri waraanaa bishaan irraa yoo deebi'e dhimmi kun guutummaatti xaxamaa ta'e Iraan gara tarkaanfii ammaataatti akka deemtu ishee dirqisiisa. Dhugaan kun gabaa addunyaa irratti ijaan mul'atee jira. Yeroo Tiraamp eeyyama Iraan bobaa gurgurachuu dandeessu haqnaa jedhu gatiin bobaa addunyaa dhibbeentaa 3 qofa dabalee $76 gabaan addunyaa Iraan karaa dhoksaa ni gurguratti jedhee waan amanuuf baay'ee irraafamne. Garuu yeroo Tiraamp waliigalteen nagaa diigameera doonii waraanaatiin Iraanin nan ugguraa yeroo jedhu gatiin bobaa hatattamaan $80 ol utaalee kan agarsiisu gabaan addunyaa seera waraqaa Ameerikaa hin sodaatu kan inni sodaatu sibiilaa fi dhukaasa waraanaa bishaan irraa isa bobaa dhugumatti akka hin sochoone dhorkuudha. Walumaa galatti Ameerikaan Iraanin waraqaa fi sibiilaan hudhuuf tattaafatti. Iraan biyyi of danda'uu fi obsaan guutamte kun waraqaa sana karaa dooniiwwan dhokatoo fi michummaa Chaayinaatiin ciccirtee darbiti. Garuu yoo Tiraamp doonii waraanaa isaa bishaan Iraan dura dhaabe Iraan filannoo dhabdee madaallii waraanaa guutummaatti jijjiiruuf Hulaa Hormuz ibiddaan gubuuf dirqamti. Waraanni kun harka qawweettoo osoo hin taane harka daldala bobaa doolaraa fi kutannoo sibiilaarra jira. Addunyaan amma morkii xumuraa kanaa ija dhiphinaatiin daawwachaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromia 24 News guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolaamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.